gaafa baatu musliimaaf hin baatu aduun gaafa bahu musliima qofaaf hin bahu bokkaan gaafa roobu musliima qofaaf hin bahu yookaan kiristaana qofaaf miti aduun kiristaanaafis musliimaafis waluma qabaati bokkaanis roobni musliimaa kiristaana hunduma keenyaafi hundumtu jechuudha nu hundumaaf tokkuma bishaanni kan uumame nu hundumaaf tokkuma biliyoon waan matarra si deemu kana dhayina dhayi biliyoon akkana waayee biliyoon akkana dhayi waan matarra si deemu kana dhayi akkana la ibdaana dhayi haalan dhayi no qalawii nu dhageessi qalawii dhageessi dhayi haalan dhayi mataa keessa dhayin siin jedhe Dai gawa namni Yesus tamanu ini yurai. Abba bilion. Atu waka eda waka Yahudan gurgurat eda gabbara jirta amana jirta. Allahu Akbar. Mi alhamdulillah jeda. Wallahi min waka Yahudan gurgurat amana hindi jero. Mal jeda Yahudi gurgurat Yesus. Yahudi Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya bilion. Ya beresaki ya bakke Yesus gabbartu ma anan gabbar ya beresaki. Ma ufte fincang ya kun bilas labat tajira. Naga ko sakut ko. Abole ya lagi apa bo lagi apa bilion. gabbar tumana gabbar Yesus ora jen ora. Ora buruan nama dagingnya jadi cuma paham banyak mana order orang Yesus jalabat Yesus lalu Isa anak gimana jadi badai orang Yesus itu cuma Yesus itu gara berada itu orang cina agak pada nama Yesus oke nama ada orang Yesus jalabat itu Yesus orang jadi karena ada Yes. Koi namba diem. Koi ma olamba koi amma Kenya vi. Olamba de to ko gade. Jora badde. Hora badde ra da ge hora badde. Sima olamba de to ko de mera baddi sura gala nargine. Olamba de konge lingi. India bena bakkuma Yesus jesanitti deebiye. Bakka Yesus jarabbat yesanitti deebiye mara Yesus ittiin deebine. Ammallee badee jira no. Bakka itti oolan durba deessanitti deebi'e malee asii hin dhufne abbana sayya gaariidha geephan hin shawwatamin siif hin galle Yesuus maal jedhe ummata hoolata badanittan ergamee joobeefu inni hoolaa warra badeen barbaadaa dhufee katta keeti kanaaf warra karaa qaqqaaqiloo irraa maqe ati jazbaa waan fudhatu dhaggeeffatu hoolaa wanni hoolaa siin jedhe dhaggeeffatu hoolaa waaqni hin du'a. Waaqni hindu. Hindu miti. Hindu. Yes, jira qabi booda akkasii si jalaan bullaa banne qabi. Aboo qaala qallu qabi harkaa laal harka sadiin qabe kanatti waaqni hindu jedhee kanatti qabi. Waan nama jettan. Qabii taa'e. Okay. Okay, ati waaqa hinduulee gagabbaraa jirta moo waaqa du'ee gagalee gabbaraa jirta? Harka ol deebi. Bobiliyoon harka kanatti qabii taa'e. Wanni ati reemta hojii jettu sun as keessa yaraa miti waaqni hinduun. Waaqni hindu. Aboo jazba alarree reemta wanti ati jette waaqni hinduu jettee harka kana keessa no biliyoon waaqni hinduu jenne walii galle. Ati waaqa duu gabbartamoo waaqa hinduune gabbaraa jirtaan siin jedhe. Eenyutu? Ati waaqa duu hinduune gabbartamoo waaqa duu akee gabbara jirtu. Waaqa hindulloomne gabbara. Okay, kanaafuu gaa waaqa duu akee san hin gabbartu jechuu Yesuus. Inni ko duruma waaqa ta'ee jira inni waaqa ta'ee durumaanu waaqa ta'e sun hindu'a.
Maaliif du'e cubbuu ilmaan namaatiif jedhee dhufee amma qoy reebun tana maal jette biliyoon bar sammuun kutte micaayala aboo sammuu eessatti qajeelchi dabbalata kiyya laa biliyoon mee ol ka'e mee habiibii kiyya wallaahi billaa waa fayyaa qabda natti hin fakkaatu ol ka'e mee habiibii ol ka'e kurusirraa ol ka'e dhaabbadhu siin jenne gaasa noo kaameeraa jalaachi dhaabbadhu mee abbadhu isa kiyya akka namaatitti haase kaameeraa jalaachi si haase okay waaqni reebun tana akka jette biliyoon waaqni ani gabbaru waaqa hin duunee jette Ikkoo hin duun maaliif du'are maaliif du'a waaqi aboomeen na dhaggeeffadhu gaaboo waaqni hin duune sun isa jiraataa zalaalam kan nama ajjeesuu jette yes waaqni Yesus du'eessan gaa waaqa du'eessan eenyu ajjeese waaqa sana moo isa du'e sana moo ka du'eessan eenyu ajjeese kan du'e sana Yihuudiyaatu birrii 30tti gurgurate Yihuudiyaatu birrii 30tti gurgurate Yihuudiyaatu birrii 30tti gurgurate laakunoo dhiiguma isaatu Yihuudiyaa fi Yesuus immoo dhiiguma wal keessaa qabu. Yuuzaa jette moo Yuudee jette Yahudaa jechuu beeku. Yahudaa. Okay. Waaqa Yahudaan gurgurattee ajjeesee jira. Okay. Waaqni reebun tana. Waaqni isa waa hundarratti dandaate isa ajjeesaa dandaate isa hin duune jiraataa zalaalam hanyaateen duune jenne irratti walii galle illaa waaqa biraattu jira waaqa Yahudaan gurgurattee ajjeestuu jira jechuudha waaqa lama gaafate waaqa lamatti gaafate Bigara biyya lafaa gara biyya lafaa dhufee jira. No laarree bunda rakkatti walii galle waaqni jiraataa zalaalam kan hin duune ajjeesuu malee isa humna qabu jaba isa du'an qeeballe isa jiraataa zalaalam jenne irratti walii galle amma maalaan jette waaqa kana eenyutu ajjeese waaqa du'eessan eenyutu ajjeese jennaan Yahudeetu ajjeese jette edaa waaqa Yahudaan ajjeeftu jiraan siin jedhu. In gurgurata akeetu gurgureetu dabarsee kenne Yihudaan dhiiga isaanii. Egaa waaqa Yahudaan gurgurattu qoy. Waaqa Yahudaan gurgurattu gabbarte jechuu ragaatu. Eeno. Okay. Waaqa Yahudaan gurguratte gabbaraa jirte jechuudha. Yaa. Okay, amma gaa karee buntana kan duune jiraataa zalaalam ka isa ajjeesu malee abbaan fedhe shira itti yaaduu hin dandeenye kan mala itti yaaduu hin dandeenye san hin dhiifte jechuun amma san lafa keenya san gabbaraan jirtu. Ka Yahudaan gurgurtee san gabbaraa jirta jechuun amma kana dhiifte. Maali kami waaqa meeqa qabna qoy dhaggeeffadhu obboleessa ani waaqni kiyya tokko hin jedhu. Waaqni kiyya tokko hin qabnu ati kan kee hayyee dhaggeeffadhu akkatti waaqa lama goote waaqni tokko moo lamati gabaabumatti deebisu waaqni tokkichaan sun nyaatee ni dhuga. Waaqi nyaatus hin dhugus garuu. Aboo garuu tana jalaa dhiisi garuu tana jalaa dhiisi. Hin nyaatus hin dhugus hin dhalannes hin dhalchus hin du'us ajjeesuun inni ni ajjeesa malee hin ajjeefamu isaa. Hin ajjeesa malee hin du'u. Yes. Abbaan fedhe gurguratus hin danda'u. Eenyummaanuu halqiin uumaan hin uuletun jasbaa dhaggeeffadhu gaalaala. Miliyoon waaqni amma haasawaa jirru kun isa namni itti wal mari'atee Yahudaan kaammaati du'aas hin duune jiraataas zalaalam jettu kun isa Yahudaan itti wal mari'attee gurguratu ilmi namaa kamuutu mala uumaan isaa malatti yaaduu hin dandeenye akkasimi. Yihudaatu gurgurateera. Aboo jasbaa ansan dhiifne waaqa tokkichaan ani irraa si gaafadhe
isa jiraata zalaalam isa hin duune isa uumaan isaatun irratti wal geessee shira itti yaaduu hin dandeenye isa kanaa miti waaqni tokkicha. Yaa shira itti yaaduu hin dandeessu. Isa Yahudaan illeen waaqni tokkichaan donqee balleessa isa Yahudaan illeen aboo salama aboon aarta micaa kana wallahi billahi son bira jiraadhe akkanattan ableedhaan garuu boo micaan aboo ammaan tana maal waliin jenne boreessa kiyya waadaa walii galle laala dhaggeeffadhu laala waaqayyo teessoo isaarratti gurguramuu hin danda'u. Garuu Yesuus Kiristoos waaqa ta'e waaqni amma haasofne kuni dura keessa baasteen waaqni amma gartee dubbanne kuni ni argama waaqni tokkichaan kun hin argamu mi waaqni argamu hin argamu nam tokkolleen argullee hin danda'u okkee walii galle jira okkee duuba kana gaa uumaan amma waaqni adireen dhala dubbatte namaatu Yahudaattu argee qacan godhee gurgurateedha. Kan ammoo namni tokko amma waaqni waaqa lama goote jirta adda baasuga yaa obboleessa kiyya laa hawla walaa quwwata illaa billah. Obboleessa koo sitti hima miti yaa waaqi hinduu waaqi hin nyaatu hin dhugu sii galee haa ta'u iyyuu malee waaqni hinduu kot biliyoon waaqni hinduu qabi jecha hinduu. Okay, ndu Yesus Kristo du'ee kee moo du'ee ati du'ee kee itti amanta moo itti naman? Du'ee kee. Okay. Waaqni du'ee inkaa? Indua? Waaqni du'ee achitti iddoo isaatti hin du'u lafa jirutti hin du'u. Aboo waaqni hin du'a? Biyya lafaa wanta dhufeef garuu du'eera. Waaqni hin du'a? Waaqni hin du'a? Hin du'ee bifa nama uffatee wanta dhufeef gara biyya lafaa hin du'ee. Okay. Reebuun tan hin du'u hin jain. Hindu ka teessoo isaarratti hindu gara biyya lafaa dhufe garuu biyyi lafaa marzii wanta taate illaa waaqni atitti amante waaqa teessoo isarraa ka'ee gara biyya lafaatti dhufee du'u sanitti amanaa jirta jechuudha. Qoy gaafa du'e bu'ee ka'u maal jettanii akammati? Waaqni atitti amante. Amma fakkeenyaaf nama wati. Okay, eenyu kaasa? Maaliif okay, waaqa du'e sana eenyu tajjeese eenyu kaasa ishee ayyamee hin qaban amma qabaatana qabxee sana qaba. Eenyu tajjeese waan haasayitu kana laal biliyoon na dhaggeeffadhu Muhammad Bayyaan ilaa dhaggeeffadhu ilaa warra fariisota tajjeese warri fariisonni sun immoo birrii soddomaaniitu itti gurgurate Yihuudaan kanaaf waaqa namni ajjeesu jira jechuudha. Hunda rafan asirratti baasan harka isaanis maaratti cinqaarsan kanaaf booda hin awwaalan gaafa awwaalan immoo nabittiin kun du'aa kaatii jedhanii shakkanii utuu isaan eegaa jiranii wattaaddaroonni gaafa wattaaddaroonni sun hin rafan gaafa ka'anii ilaalanii dhagaan jijjigeetu jijjira isaan iyyuu hin argine akkaataan itti du'aa ka'e jechuudha hin argine. Alaazaariin namni koo du'aa ka'ee jiraam. Alaazaariin koo du'aa kaaseeraam nama Alaazaariin koo du'aa kaaseeraam Yesuus. Biliyoon. Yee. Okay, ani maaliin jaamamma? Muhammad Bayyaan jedhamta. Okay. Muhammad Bayyaaniin jedhamaami? Okay. Amma uffataan qabama uffataan uffadhama inni fadhu. Uffatta. Inni nyaadhama wani nan dhuguu kun maali? Bishaan. Okay. Waaqni bishaan ni dhuga? Bishaan hin dhugu. Ayyee qabxii tana naannaa qabu. Wallaahi biyya akkanatti afaan kana keessa rachiisee akka bishaan hin dhugu. Yesuus Kiristoos ni dhuga moo hin dhugu? Yesuus Kiristoos hin dhuga gara biyya lafaa. Amma ayyee okay. Kanaafuu Yesuus Kiristoos laala amma reefin tana waaqni hin dhugu jette. Yesuus Kiristoos hin dhugaa jette. Kanaafuu Yesuus Kiristoos waaqa miti gaa hin dhugaa anis maaliif jennaan ilma namaati. Anis hin dhugaa kanaafuu Yesuus Kiristoos waaqa miti gaa waaqni ka bishaan hin dhugne san gabbe. Itti amanna moo bishaan dhugu san itti amanna filannoo lamaan kana keessa nu baasu
waaqa bishaan dhuguu isaan itti amanna moo waaqa bishaan hin dhudhuine isaan itti amanna? Waaqayyo bishaaniin dhugu garuu teessoo isaarratti aboon na alaabu shakla kada dhageeffadhu garuu laal ani amala kiyyarraa nama na shawwaduudhaaf garuu amala akkamtaa jechuudha. Aboo dhaggeeffadhu biliyoon amala akkamtaa sheejjaa birdhiisa jala jiran nama laal ani garuu akkaataa kana dhiis ragaadhaan haasofna ragaadhaan laa kana nan si gaafadhu waaqni aboo ani maali namaa miti nama okay kun maali bishaan okay waaqni akkanan bishaan dhuge kanatti ni dhuga hin dhugu qabii tana qalbi ammallee qabi wallahi billahi indaan ammallee dhaggeeffadhu okay yesuus bishaan hin dhuga moo hin dhugu hin dhugu Hinduku. Yesus. Yesus bishaan hin dhugamu hinduku. Amman dhugu dur dhugaa ture amman dhugu garuu. Yaa gooni digaajee amman dhugu dhugu. Okay laan okay amman lembaadhi laajjala reebun tana waaqni inuma hin dhugu irratti walii gallee jira. Edaa ati waaqa dur dhugee nyaatee dhugee quubeeti amma laan fakkeenyaaf manguddoo akka kiyyaa kanatti jibaa qamaateeti hoggaa ilmaan nama lamaa fi sadii dhalte jibaa dhiisee bakka amma dur nin qama amma hin qama'uun jaan okay ati amma kanaafuu waaqa dur nyaatee dhuguu san hamma nyaata dhiisee kana gabbaraa jirta jechuudhaan. Dhaggeeffadhu. Durii inni dhugu turee gara biyya lafaa gaafa dhufe garuu bifa namni wanta jiruu fi bishaan hin dhugaa deemi nyaataa biliyoon amma garuu eeggatee du'aa ka'ee biliyoon waan si gaafata waaqni laal waaqni ni jijjiirama hin jijjiiramu miti yes hin jijjiiramu hin jijjiiramu waaqni kan hin jijjiiramne gabbarraa kan hin jijjiiramne haala tokkorraa gara haala tokkootti hin siine isaan nyaateen dhuyne isaan dheebonne isaan beelofne isaan nama obaasu malee ofii hin dhuyne isaan nama uumuu malee ofii hin uumamne isa kana gabbarra okkee sanii miti duuba amma isa kana jenne yesus kiristoos isa dur nyaatu hamma nyaanne akkamitti waaqa ta'uu andeeree waaqni turaan jijjiiramu jennee jirra walii galee akkamitti jijjiirama biyya lafaarra taa'ee akkamittiin nyaatu akkamittiin dhugu. Laa ilaaha illallah abbaraas dhaqiyyaatu waa'ee biyya lafaarraan si gaafadheme waa'ee nyaataa waa'ee waaqa haasawaa jijjiirraa rabbireessa qiyya waaqni jijjiiramu hin jenne bireessa qiyya. Eeshi.